warroonni qaamni saalaa kiyyaa bal'atee akka mantaa warroonni qaamni saalaa kiyyaa na hooksisaa warroonni immoo akkasumas warroonni shittaa godhataa foolii godhataa dhangala'oon natti baay'ataa maalnaa wayyaa qaamni saalaa ko bal'atee jira abbaa manaa koo faana jiraachuun na qaanfachiisee jira na sodaachisee jira warri jettaniif viidiyoon kun isiniif viidiyoon kun baay'ee tokko kan isin fayyadudha. Like share gochuu hin dagatina laayikiitiin jalqabaa yeroo jalqabdanii akkasumas subscribe godhaa comment illee yaada jiru hunda yaada qabdan hunda waan isiniif barbaadure comment jalatti barreessaa wanti kun isin fayyada qaama saalaa keenya akkaataa itti bisnu akkasumas immoo shittaa isaa akkaataa itti balleessinu akkasumas immoo dhangala'oo nuti badanate akkaataa itti balleessinu hanga dhumaatti isiniif kaa uummarratti isiniif kaa viidiyoo hanga dhumaatti dhaggeeffachuu hin dagatina etoon salachaamin hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa viidiyoon illee gabaabduudhaan isiniin jedha assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ashama harka fuune jaallatamtoota kabajamtoota ilmaan oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaan koo isiniin haa qaqqabu warroon namoota kiristaanaallee akkam jirtanii ashamaa jennee jirra baga nagaan dhuftanii gara chaanaala Suusu Show like share subscribe gochuu hin dagatinaa yaada qabdan asirratti na barreessa egaa gara viidiyoo keenyaatti yookiin gara ergaa keenyatti yeroo darbinu maal akkamittiin qaama saalaa keenya dhiphisuu dandeenya isa jedhuufi qaamni saalaa keenya sababoonni qaama saalaa keenya bal'isanii hedduudha aariin illee hin bal'isaa dhaabbiin illee hin bal'isaa hojii danuu hojjechuun illee hin bal'isaa akkasumas immoo gubaa yookiin ho'aan illee akkasuma lammata immoo nuti ijoolleen shamarranii yeroo mana dalagaa dalagnu paantii uffannaa surree uffannaa irratti intana irratti surree kun dogoggora kanaaf iyyuu qoricha nu barbaachisu egaa akkuma suura kana asirratti argaa jirtan kun qurunfulliidha qurunfullee akkamitti itti fayyadamnu ganama afaan buleetiin burcuqqoo tokko bishaan qopheeffannaa achi booddee qurunfullii bunaa kana keessa intini goona keessa bulchina ganama afaan buleetiin dhugnaa jechuudha tokko kuni qoricha isa tokkodha inni taanummoo ganama afaan buleetiin dhuguu qabna sirbiratti hin dagatina bishaan ayilaandii tokko yookiin burcuqqoo tokkotti keessanii bulchitanii qadaaddanii ganama afaan buleetti yeroo yoo dhugdanii isin fayyada baay'ee tokko faayidaa qaba qurunfulliin shittaaf gargaara wantoota keessa keenya keessa nu barbaachisne ni baasa isa kanaaf kanatti fayyadamuu ni dandeessanii wantoota hedduudha kan qaama saalaa keenya bal'isuu danda'anii wantoota aariin bileesiin jiraataniin jedhee jira yeroo raftanii yeroo hundaa paantii godhatanii rafiinaa qaamni keenya qilleensa barbaada qaamni biyya waan jiruufi qaamni keenya qilleensa barbaada akkuma rifeensi mataa keenyaa fuulli keenya qilleensa barbaadu qaamni keenya illee qaamni saalaa keenya illee qilleensa barbaachisa kanaafuu yoo surree uffattan surreeffadhaa yoo paantii uffachuu barbaadan immoo paantii uffadhaa malee lamaansaa sadansaa walirratti hin darbiinaa sababiin isaas surree uffannaa paantii uffannaa isaa booda immoo baay'ee tokko rakkina duraan ga'a inni gara biraa immoo qumbiidha yookiin immoo kuni afaan arabaatiin almurra jedhama isa kanallee ayilaandii keessa abbaa shan yookiin immoo abbaa lamaan tokko fuutanii ayilaandii keessa bulchitanii isaa booda maal gootu inni wal nyaata ofiisa amma dura amma yeroo deemtanii shitbeetii yeroo deemtanii yoo qaama keessan qulqulleessitanii kaatanii isa kana irratti dhangalaastu jechuudha irratti dhangalaastanii kaatanii bishaaniin ofirraan niqiina akkasumatti ofirratti dhiisa baay'ee tokko isin fayyadaa dhugullee dandeessu ganama afaan buleetiin si ogdanii baay'ee faayidaa tokko qaba kanaaf warroonni qaamni saalaa keessan shittaa godhatu warroonni qaama saalaa keessan nu bal'atee jettanii yaadattanii foonii fala tokko inni gara biraa immoo warroonni qaamni keenya nu bal'atee jira gara malee warri jettanii mazabzefiyaa xiqqoo qopheeffattanii isa booda achi keessatti soogidda biyya keenya jechaadha soogidda biyya keenya sana
achi keessatti wal nyaachistu achi booddee loomiitti gootu qumbii kana yookiinis immoo almurraa kana dabalata mazabzibaa keessatti erga nyaata isa bulbulamee jechuudha isaa bulchitanii booda isa keessatti bishaan lab jedheen keessa teessan sinii galee keessa teessanii sa'aatii tokko yookiinis immoo walakkaa haga kana hanga sa'aatii lamaatti ta'uu danda'a keessa bishaan gochistanii booda qumbii kanatti gootanii soogidda biyya keenya sanatti gootanii keessa teessanii yeroo hunda takkataa taa'ee ji'a sadiifaa yoo itti fayyadamtan dhugaa rabbi qaamni keessan niphatas baay'ee tokko fangasii waan akkasii kana isinirraa wanta isin oksisu hunda isinirraa balleessa akkaataa kanaan itti fayyadama obboloota koo qaalee faayaan faaya jedha Oromooni kanaaf dhangala'oo wantoonni isinitti baay'atu karaa dhangala'oon immoo karaa hedduun dhufaa dhangala'oon qaama saalaa keenya yeroo baay'ee sukkaara ittiin fayyadaminaa ijoollee keenya sukkaarri qaama saalaa keenya akka bishaan daneessu ni taasisa isa kanaaf qaama sukkaara itoo xiqqeessinee bareedaadha isinii jedha tokkoffaa sukkaarri qaama saalaa keenya hin bal'isa wantoota sukkaara ta'an hundu qaama saalaa keenya hin bal'isa isa kanaaf baay'ee tokko sukkaarraa of eeggadhaan isiniin jedha akkaataa itti dhufummoo karaa abbaa manaa keenyas ta'uu danda'a karaa gubaanis ta'uu danda'a isinitti mee jira karaa hedduun dhufa qaamni saalaa keenya fakkeenyaaf ani hin heerumne garuu qaamni saalaa koo bal'aadha an akkasiidhaan abbaa manaa koo maalidha jedhu laa namni tokko heerumee inni heerume suni isheen hin heerumne tokko dubartiin hin heerumne tokko akka nama heerumetti qaamni ishee kan bal'atu jira bakka isheen inni heerume immoo tokko akka nama hin heerumne sanatti qaamni ishee kan dhiphatu jiru inni kuni uumamas lammatas immoo dhukkuba yeroo isiniin jedhutti kun fangasii fi vaayirasii wantoota qaamni keenya nu bal'atan akka inni bal'atu nu taasisan hedduutu jiru isa kanaan of eeggannoo godhaa isiniin jedha qaama keenya seeraan eeggachuuf wantoota kanatti fayyadama yeroo hundaa mazabzifaat qopheeffadhaatii bishaan soogidda biyya keenyaa sanan fi habbee kana yookiin immoo wantoonni qumbii kana almurraa kanatti fayyadama yeroo hundaa mazabzafaa keessa guutaatii bishaan achi keessa ta'a sa'aatii tokko sa'aatii lamaaf yoo barbaaddan walakkaa sa'aatiif yeroo hundaa yoo itti fayyadamtan qaamni keessan akka qaama dubartiin heerumneetti isinin deebi'a abbaa manaa keessan irra isinitti gammadaa isinillee firii yookiin immoo konfidensiitiin jireenya keessan oofachuu ni dandeessanii isa kanaaf qaama keenya seeraan eeggachuu qabna obboloota kiyya isinin jaalladha isinin kabajaa laayik sheer godhaa yaada qabdan komentii jalatti naa barreessaa.